hunda keenyaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkuma dandeetti keenyaaf kennaa adda addaa nu kennee jira. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo akkasuma hordoftoota amantaa Ortodoksii hunduma keessaniif biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan nageenyi fi jaalalli Kiristoos hunduma keessaniifuu iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos sooma isaa torbee jaaffaa kanaan kan nuge hunduma keenyaaf fayyaanuuf kennee akka cubbuu keenyaa otoo nutti hin lakkaa'ini torbee jaaffaa kanaan kan nuge galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Akkasuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galateeffannee kan biraafuu hin dandeenye. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam maqaan ishees kan galatoomte fi kan eebbifamte nuuf haa taatu. Egaa qulqulloonni ergamootaa, qulqulloonni wareegamtootaa, qulqulloonni duuka bu'ootaa akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kabaja isaaniif laate kabajni isaanis ol kan jedhee nuuf haa ta'u. Egaa sooma gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos torbee ja'affaarra geenye jira. Akkuma qulqulluun abbaan keenya hayyuu beekamaa kan jedhamu qulqullichi Yaared qoqqoodee akkuma nu teechise. Torbee ja'affaa kun immoo dilbata ja'affaa Gabriel jedhame yookiin tajaajilaa dhugaa jedhamee kan itti barsiifamuuf kan itti lallabamu. Manni amantaa keenyas kan itti barsiisu kan itti lallabdu waa'ee tajaajilaa amanamaa. Egaa mata dureen barumsa kootii Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 21 irratti jecha tokko fudhannee kan barannu ta'a. Hunduma keenya gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan nu barsiisu haa ta'u. Egaa innis akkas jedha, isa xiqqoo irratti kan amanamtee ani immoo guddaa irratti sin muuda. Egaa jecha kana kan dubbate gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Isa xiqqoo irratti kan amanamte ani immoo isa guddaa irratti sin muudaa jedha. Egaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 hanga 30tti yeroo kaasnee dubbisnu mootiin tokko biyya fagoof yeroo deemuuf ka'utti jedha. Qabeenya isaa callisee qabee otoo hin deemin duratti namoota tajaajiltoota isaa waamee akka qabeenya kana isaaniif kennu tajaajiltoota sadi waamee akka humna isaanitti akka dandeetti isaanittis isaaniif kennee jedha. Isa tokkoof qarshii 5, isa tokkoof immoo qarshii 2, isa tokkoof qarshii 1. Egaa mootichi kuni kan isaaniif kenne akka humna isaanitti isaan eda madaale booda akka dandeetti isaanittis mallaqa kana isaaniif laatee jedha. Mootichi kuni isa jalqabaaf qarshii 5 kenne, isa lammaffaaf immoo qarshii 2 kenne, isa sadaffaaf immoo qarshii 1 kenne jedha. Akka humna isaanitti isaaniif kenne jedha. Garuu mootichi akka nama biyya fagoo deemuudhaaf edeettime booda mallaqa kana akka isaan ittiin hojjetaniif akka isaan bu'aa irraa argatanis dandeetti isaanii keessa isaanii waan beekuuf akka humna isaanitti akka dandeetti isaanitti eda isaaniif kenne booda biyya fagoo deeme yeroon booda deebi'ee gaafa dhufu garuu abbaan mallaqa qarshii 5 argate bu'ee achumaanis itti hojjetetti jijjiirame mallaqa 5 san gara 10tti siqse. Abbaan lamaatis akkasuma akkuma abbaa 5 sanitti bu'ee eda ittiin daldalee eda ittiin hojjete booda 4 taasifate. Garuu abbaan tokko sodaachuudhaan tarii kisaara keessa galuu danda'a, kassaruu danda'a jechuudhaan gaafa kana abbaan mallaqa natti kenne na gaafachuu danda'a. Ani gaafan kassaree jedhu eessaa akkan fuudhee kaffalu hin qabuuti sodaatee keessa isaatti sodaan erga uumamee booda mallaqa gooftaan itti kenne sanii biyyoo qotee qofforee awwaalee jedha. Garuu abbaan 5 immoo bu'ee ba'ee edettiin hojjete booda 10 taasifate. Abbaan lamaatis akkasumas bu'ee ba'ee
ittiin hojjetee afur taasifate abbaan tokko garuu keessa isaatti sodaatu uumame. Yaa saba Waaqayyo, hunda keenyaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akkuma dandeetti keenyaaf kennaa adda addaa nu kennee jira. Amma dandeetti keenyatti akka nuti dandeenyutti akka humna keenyatti tokkoon keenya gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos kennaa adda addaa nuuf kenneera. Isa tokkoof kennaa barsiisummaa isaaf laate, isa tokkoof immoo tajaajila sirna qiddaasa irratti akka tajaajiluuf kennaa isaaf laate, isa tokkoof kennaa barumsa isaaf laate, isa tokkoof immoo akka Waaqayyoon ittiin galateeffatu kennaa faarfannaa isaaf laate. Egaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos kennaa adda addaa ilma namaa hundumaaf kennee jira. Egaa yeroon booda garuu mootiin kun hamma ture booda gara tajaajiltoota isaatti dhufee jira. Qabeenya isaarraa sassaabuudhaaf. Qabeenya inni itti kenne maalirraan akka isaan gaafachuudhaaf gara isaanitti dhufee jira. Gaafa gaafatu garuu abbaa mallaqa qarshii 5 kenneef, isa guddaa kenneef waan ta'eef jalqaba isa waamee jira. Innis yaa mootii koo jedhee nagaa kabajaa eda isaaf laate booda mallaqa itti kenne 10 taasisee, mootii koo ati kan naaf kennite qarshii 5 ture, amma garuu ani immoo ba'ee 10 taasisee jira jedhee 10 isa fuulduratti qopheessee jira. Abbaan lamaatis akkasumatti qopheesse. Yeroo kanatti akkas jedheen, yaa tajaajilaa amanamaa, ati isa xiqqoo kanarratti kan amanamte, ani immoo guddaa irratti sin muudaa, ani immoo guddaa irratti sin ka'a, ani guddaa gubbaarra sin teechisaa jedhee deemii iddoo gammachuu qabutti, iddoo mana kootiitti gali jedheeni Waaqayyoon isa heebbise. Mootichi kunis isa heebbise. Abbaa lamaatis yaa mootii koo ati qarshii mallaqa naaf kennitee turte, kanaaf ani immoo bu'ee ba'ee ittiin hojjedhee 4 taasisee jira jedhee afranuusaaf qopheesse. Atis tajaajilaa amanamaa isa xiqqoo kanarratti amanamtee jirta. Isa xiqqoo kanarrattis hojii gaarii argisiistee jirta. Kanaafuu ani immoo guddaa irratti sin muuda jedheen. Abbaa tokkoo kanas ni waame. Garuu abbaan tokkoo kun akkas jedheen, yaa mootii koo si sodaadhee ati otoo hin facaafatin kan haammattu, otoo hin facaasin ati kan haammattu, ati kan galfattu, waan kana si beekufan dursee si sodaadhee mallaqa keetis wayin kassaruu hin danda'a jedhee biyyoo qofforee awwaalee jedheen. Egaa mootiinis akkas jedheen, yaa tajaajilaa hamaan nanaa, ati hojii gaarii kan hin hojjennedha. Kanaafuu isa kanarraa fuudhati isa qabuuf dabalaa jedhe Kiristoosin. Abbaa 10 saniif kennaa jedhe. Egaa kana jechuun gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akka dandeetti keenyatti nuuf kenneera. Kennaa adda addaa nuuf kenneera yaa saba Waaqayyo. Hubadhaa, asirraa maal barachuu dandeenya? Mee tajaajila amanamaa jechuun maal jechuudha? Tajaajila jechuun maal jechuudha? Egaa tajaajila jechuun kan isaaf galee, waa'een tajaajilaa kan isaaf galee tajaajilu jira. Waa'een tajaajilaa kan isaaf galee tajaajilu tajaajila dhugaadha. Tajaajila Waaqayyoon gammachiisudha. Tajaajila fayyina agarsiisudha. Tajaajila umurii heebbaa argatudha. Tajaajila namoonni ittiin jijjiiramu kan taasisudha. Garuu waa'een tajaajilaa otoo isaa hin galin kan tajaajilu jechuun immoo kan Waaqayyo sodaa Waaqayyoo kan hin qabne, seera Waaqayyoo keessa kan hin jiraanne, tajaajilli isaa kan fayyina hin agarsiisne, tajaajilli isaa ayyaanni Waaqayyoo kan irra hin bulle, akkasuma humni Waaqayyoo kan isarratti hin mul'annedha. Tajaajila bu'aa hin qabne, tajaajila faayidaa hin qabnedha. Otoo tajaajilli waa'ee tajaajilaa otoo isaaf hin galin kan tajaajilu tajaajila fayyina hin qabnedha. Tajaajila gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin gammachiisne yaa saba Waaqayyo. Warroonni akkasii kun yeroo ammaa kanatti kan baay'atanidha. Garuu waa'een tajaajilaa nuuf galee jennaa
tajaajila sirriidha kan tajaajilu. Tajaajila Waaqayyoon gammachiisudha. Kanaafuu waa'ee tajaajilaa nuuf galuu qaba. Otoon tajaajiliin duratti waa'ee tajaajilaa akka sirriitti adda baafannee beekuu qabna. Otoo hin beekin duratti garuu gara tajaajilaatti seenuun kan nama rakkisudha. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataa keenyatti kennaa addaa nuuf kennee jira. Mee fakkeenya tokko isinii kaasaa yaa saba Waaqayyo. Gabareen tokko midhaan isaa calleessee ergaa qulqulleesse booda midhaan isaas yeroo walitti qabatutti midhaan isaa bukkee taa'ee otoo jiru namni immoo karaa sanirraan darbu nama rakkataa kan ta'e tokko gabaree kana midhaan xiqqoo akka kennuufi gabaree kana kadhatee jira. Yeroo kana namichi midhaan kadhatu kun qalloo harkatti baatee waan jiruufi yeroo kana maal jedhee seetan abbaan qabeenya sanii hamma humna keetii deemii qalloo kee kana fudhadhu jedheen. Hanga maali? Hanga dandeessutti yookiin hamma humni kee danda'utti midhaan kana fudhadhu jedheen. Egaa namichi rakkataan kun midhaan gabareen qulqulleessee walitti qabe kana hamma humna isaa otoo hin taane hamma qalloo isaa qabdutti hamma mataa gubbaa ga'utti qalloo isaatti midhaan guuttatee jedha. Sanaan booda midhaanicha sana ofirra goruu dadhabe. Yoo wal fuudha jedhu humna isaatii ol ta'e. Egaa sababii kanaaf midhaanicha kana ofirra goruu dadhabeet maal jedhee seetanne abbaa qabeenya sanii koottu maaloo qalloo kana anarra kaa'ii jedheen. Yeroo kanatti abbaan qabeenya kunis akkas jedheen. Ani yooman humna keetii ol fudhadhu siin jedhee hamma humna keetitti hamma dandeessu fudhadhu siin jedhe malee humna keetii ol fudhadhu siin hin jenne jedhee. Hubadhaa asirraa waan tokko barachuu danda'e. Humna keenya ol taanaan Waaqayyoo masmara Waaqayyoo yookiin immoo fedha Waaqayyoo yookiin immoo seera Waaqayyoo keessa ba'uu dandeenya. Kanaaf garuu humna keenya madaallee Waaqayyoon humna keenya waan beekuuf keessa keenya waan beekuuf akka dandeetti keenyatti kennaa nuuf kennee jira. Kennaan kun immoo seerota abboonni Waaqayyoodha. Akka ittiin jiraannuuf kennaan nuuf kenname kennaa adda addaadha. Waaqayyoo akka galateeffachuu qabnuuf maqaa isaa ol kaasnee akka galateeffannuufi kennaa kana Waaqayyoon kennaa mataa keenyatti nuuf kenneera. Kanaaf maal jedha Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hamma deebi'ee dhufutti isa isinitti kenname eegaa jedhe Kiristoos. Inni nutti kenname seera Waaqayyoodha. Seera abboonni keenya ittiin bulaa turan Waaqayyoon kan ittiin gammachiisaa turan abbootiin keenya seera sanii. Kanaaf hamma inni dhufutti seera kanaan buluu qabna. Garuu seera kana ala yoo taane maatii Waaqayyo maal taana? Nageenyan argannu, gammachuun argannu. Akkasuma Waaqayyoon nutti gaddaa, Waaqayyoon gaddisiisna. Isa sirrii deemuu dhisnee isa daglaa deemna. Nama sirrii ta'uu dhisnee nama dallaa taana. Kanaafuu yaa saba Waaqayyoo seera Waaqayyoo keessa jiraachuun bu'aa guddaa argamsiisa. Waaqayyoos nu faana ta'a. Nutis gaafa seera Waaqayyoo keessa taanee Waaqayyoon immoo nu faana ta'a. Egaa isin ittiin baay'isuuti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka barannu yeroo kan nuuf kenneef galanni Abbaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif maqaan isaa kan galatoomeef kan eebbifame nuuf haa ta'u.